lena barreeffamuu dandeenye mana dhuunfaadha waan jedhe wayna fakkaata kiidallee abdii ababaa darbii gargaarsarratti hirmaataa turte hayyee dubbadha garuu ammoo waan wayna fakkaata kiidallee abdii ababaa darbii gargaarsarratti hirmaataa turte hayyee dubbadha garuu ammoo waan viidiyoo waraabuu dhaqaa jira yoo gidduu kana bormoo iftaan miutu godhadhu ustaaza dubbataara dubbadha ustaaza waan turkiidhaallee erganiif hundayyuu natti erga jira pdf isaa kunoo kaleessa deengadatti naasa'u ture garuu naaf hin banne qo'ee har'aas irratti bane waan ta'eef teelegiraamii kana yoo naa badis nagarsiisuu danda'a birrii gaafatame wajjiniin jechuudha turkii irraa wanne dha irratti rukutamee waan garaa godhamee doolaara 55,000 fi meeqa nanja 55,400 jedhamee natti ergamee jira walumaa galattuu ani gama kiyyaayyoo sana agarsiisettani sana keessaa tila kunoo waan agarsiise birriin isaa mul'ata yoo arguu jirtan birrii isaan beeku bakka birriiti kun bakka birriin agarre konkolaachisaan noofe mee bakka birriin ergee dheede kaameraatti garreecha fudhadhee banamee kaameraa sagaleen keessan bade osoon konkolaachisu pdf sana dubbise waan ta'eef konkolaachisaan jira bakka birriin agarre meeqa siin jedhani mee birriin jennaan bakka isaa keessaa kutee bakka na kenne 55,400 kan achirraa barreeffamee fi biyya sanarraati jechuudha turkii irraati pdf isaa guutummaa zira naaf hin buufne malee amma kun ila kun naa buusee jira banaan jiru na fakkaata maal bilbila kiyya xallaqe ta'e hin beeku walumaa galattuu as jira wanni isaan jedha wanti hundumtuu kan ittiin yaalamu birriinis kunoo hin jira garuu wanni amma jedhame sirriidha inshallah ta'ala akkuma jettanitti goonee akkuma haasoftanitti dubbii kana haasofna garuu ustaata gurguddaa jala jiru maal akka jedhan beeku ustaaza walii fi shee Abdusalaam Khadirtu jira jedhani jala jara nu gashi nun bakka gadisnee fi dhaggeeffanna barakallahu fiik ila asli tokkofa ustaaz awwali ulna galchi ustaaz awwal ababa darba eshi lama fa wonni beekamu qabu amma dubbii gala sireesitti as deebisne laal tokkofa abdir raggaasa dha dirqama gastii kan ol seenuu qaba waa lama keessa tokko gochuu qaba asli yoo dhugaa barbaana ta'e takkafa dhugaadha rizaaltiin wanni sibira gahee kuni daataan kun sirri dhaqee fudhateetiniin dubbii ate gabaabsu lammaffaa lakki kun dogongora nama barbaadannaa godha koreenaa godhaati borganama statementiin gadi fe'ee hisaabni dalagamee dhugaan keenyaaf haa bahu yoo kana hin taane bilaash asii achi deemaa walla waan ta'eef dirqama abdiin raggaasa dhufuu qaba jiran laazim as carraa nuu kennitani isinii kennina obsa abdiin raggaasaa meeti abdiin raggaasaa dura hin ture jiru okay kuni murtiin homaa rakkoon qabu gaafii keetii fi heydar yoo birriin an jedhu kun soba taate wanni anaasa soba taate dhufeetu ija ummataa duratti na salphisa yoo soba taate yoo ani irra kaa'e ummata nama 17,000 kanatti ammoo birriin guurama ummatu maasha Allah qimamii mana madaam kun miira keessa gallaan daaba mormarraa gurguratee namaa kenna nama 20,16 jira galee lakki wanni kun sobaa jechuun birriin inni barbaadu sun miliyoonni 9 sun ammuma guuramu takka yoo wanni an jedhu kun immootu haga firee xaafillee taatu dhugaan keessa jiraate hin miliqaa jechuu seenee gargaarsaaf seenee bar lakki wanni kun sirrii miti meeqa guurame meeqa si haqqate jennaan bu'e bar mana ustaazatti kaleessa galgala miliyoona 7 na hanqatee jedhe bakka biraatitti miliyoona 5 na hanqatee jedhe amma na biratti miliyoona 4 na hanqatee jedhe ani hoommoo maa jedhaara miliyoona 7